Ashama kam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Kaafaa'oon filannoo keessaa dhiibamee bahuu itti gaafatamaan waajjira Kaafaa'oo obbo Xurunaa Gamtaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Suudaanii fi Masriin walii galtee walta'iinsa waraanaa mallatteessan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Kaafaa'oon filannoo keessaa dhiibamee bahuu itti gaafatamaan waajjira Kaafaa'oo obbo Xurunaa Gamtaa beeksise. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Obbo Xurunaan akka jedhanitti waajjira olaanaa irraayyuu namoota filannoo kana qindeessuuf ramadaman 5 keessaa namoonni 4 manneedhaa jiru. Kanaaf afaan guuttadhee kanan dubbachuu danda'u filannoo kana keessaa dhiibamnee bahuu keenya sabni keenyas hawaasni addunyaas akka nuu beeku ibsuun fedha. Miseensonni keenya aanaaleef godinaalee adda addaa keessa jiran kan filannoo kana qindeessuu danda'an kan taajjabdootallee filachuu danda'an manadhaa keessa jiru jedhe. Paartiin badhaadhina Oromiyaa gama isaatiin ibsa Kaafaa'oon baase kan hordofee ibsa laateen dorgommiin yaadaan malee kijibaan miti. Kaafaa'oon garuu yaadaan dorgomuu irra kijibuu filateera. Gaafa namni akkatti shakkamee hidhame Kaafaa'oon kallattumaan miseensa kiyyatti hidhamee jedha. Kaafaa'oon ibsa dhiyeenya kana baaseen hooggansiif miseensonni Kaafaa'oo manadhaa waan jiraniif filannoo kana irratti hirmaachuuf ni rakkannaa jedheera. Garuu gaaffii asirratti Kaafaa'oon deebisuun irra jiraatu. Miseensonni Kaafaa'oo hidhame meeqa? Kaafaa'oon nama shakkamee fi yakka hojjetee qabameen maaliif miseensa kiyyattiin jedha? Shakkamtootaaf yakkamtoota hidhaman qofaa miseensiif hooggansi Kaafaa'oo. Miseensi Kaafaa'oo qabu hundinuu kan yakkaan shakkamee hidhamu taanaan Kaafaa'oon afaan kamiin uummatatti dubbata jechuun paartiin badhaadhina Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa akka waan isaan yakka idilee dalaganii hidhamaniitti maqaa gurraachessuun jecha qaanessaa qaama mootummaa tokkorraa hin eegamne kennuun hammeenya paartilee mormitootaa irratti raawwachaa jiru ifaa'umseera jechuun rogeeyyiin miidiyaalee baay'een wal harkaa fudhanii gabaasaa jiru. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Itoophiyaatti ji'oottan 6 darban keessa qofa balaa tiraafikaa 20,672 mudachuu Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibse. Daayirektorooti to'annaa yakka koomishinichaatti damee balaa tiraafikaa fi raaga haala tiraafikaa kennu har'a Feesbuukii isaa irratti ibsa kenneen akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 2012 irraa eegalee hanga muddee 1 bara 2013tti qofa namoonni 1,849 balaa tiraafikaan du'anii jiru. Akka odeeffannoo kanaatti namoota lubbuun isaanii balaa tiraafikaan darbe alatti namoonni 2,646 ta'an miidhaa cimaan ammoo namoota 2,565 irra miidhaa salphaan ga'ee jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota Maqalee keessatti hidhee dhiibbaa qaama alaatiin muddamtee gadi dhiifte. Gaazexeessaan BBC naannoo Tigraay keessaa gabaasu Girmaay Gabruu hidhaa guyyoota 2 booda himata malee gadhiifame. Riippoortara BBC afaan Tigree kan ta'e Girmaay Gabruu wixata darbe ture loltoota mootummaan Maqaleetti kaaffee keessaa qabamee kan hidhame. Isa dura hidhamanii kan turan gaazexeessitoonni haala mijeessuuf afaan hiikuuf AFP fi Financial Times waliin hojjetaa turan Fitsuun Birhaanii fi Aluulaa Akaalus gadi dhiifamanii jiru. Akkasumas gaazexeessaan miidiyaa biyya keessaaf hojjetu Taamiraat Yemaanee gadhiifamuun mirkanaa'ee jira. Hidhamuu gaazexeessitoota kanaattiin dhaabbileen mirga gaazexeessitootaa fi falmaa akka CPJ yaaddoo qaban ibsanii akka gadi dhiifamanis gaafataa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq waraana mootummaarraa 15 ajjeesuun 9 madeessee meeshaalee sirraa hiikkadheeraa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq Matakkal aanaa Dibaaxaa ganda Gorqaa jedhamutti waraana raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoo Amaaraa irratti haleellaa cimaa geggeesseen 15 ajjeesuun 9 madeessee meeshaalee hedduu irraa hiikuun qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu ifa taasiseera. Bitootessa 2021 waraanni mootummaa Itoophiyaa maqaa sakattaa waboon magaalaa Nagamteerraa gara aanaa Nunnuqumbaatti imalarra utuu jiranii galgala kaleessaa aanicha keessaa bakka tabba ceekaa jedhamutti walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo waliin isa mudateen gama waraana mootummaarraa hedduun ajjeefamuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Kanuma sababeeffachuudhaan waraanni mootummaa konkolaataa 2 magaalaa Nunnuu seenuun uummata jeeqaa jiraa jedhame.
Kana hordofee humni deeggarsaa waraana mootummaa kanaaf konkolaataa 3 gara magaalaa kanaa utuu ergamaa jiranii haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatameen waraanni konkolaataa 3 barbadaa'uu maddeen keenya Shinniigaatti himaniiru. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldelloo ganda Bulbulii fi Booba gidduutti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaleessa milishaa maqaan isaa Masgabuu jedhamu kan jiraattota ganda Lataa Boobinee fi Kiingii rakkisaa ture fayyaatti butuu beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun kanneen mootummaa Itoophiyaa waliin wal ta'uun ilmaan Oromoo ajjeesisaa fi isaa turanii fi jiran irratti tarkaanfiin humnaa hin beekamneen fudhatamuun itti fufe. Daanyee Abbabeeka jedhamu kan lixa Oromiyaatti qeerroof qarree hiisisaaf ajjeesaa turuun yeroo ammaa baqatee Buraayyuutti gale galgala kaleessaa naannoo Buraayyuu bakka Tsara Tsiyoon jedhamee beekamutti rasaasa qaama hin beekamne irratti dhukaafameen ajjeefamuu maddeen keenya Shinniigaatti himaniiru. Oduma wal fakkaatuun Ashabbir yookaan Naasir namni jedhamu hojii basaasaa irratti bobba'uudhaan uummata dabarsee qaama mootummaaf kennaa ture qaama eenyummaan isaa hin beekamneen magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 7 mana shaayee Daawit jedhamu cinaatti ajjeefamuun gabaafameera. Mootummaan gocha akka kanaa maqaa abbaa torbeen kan of ijaare qaama qindaa'een kan raawwatamudha jedhee dargaggoota baay'ee maqaa kanaan qabee ajjeesuuf hidhaan dararuu irratti argamus gochi kun ammallee qaama eenyummaan isaa hin beekamneen itti fufeera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa. Odeessaa biyya alaatiin dhiheenya Jibuutitti godaantota galaanatti darbaman keessaa 20 kan ta'an du'an. Dhiheenya Jibuutitti dabarsitoonni seeraan alaa godaantota doonirra galaanatti darbatanii godaantonni 20 ta'an du'uun dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibse. Dhaabbanni dhimma godaantota irratti hojjetu IOM akka jedhutti dallaalonni wayita dooniin isaanii humnaa ol fe'u hubatan godaantota 80 ta'an galaanatti gadi darbanii doonii sanirraa daa'immanii fi dubartoota dabalatee godaantonni 200 ta'an akka turanillee ibseera dhaabbatichi. Godaantonni harka hedduun Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irraa kan ta'an amanamu kun Saa'ud Arabiyaatti hojii fooyyee argachuuf Yemenitti imalaa turan. Suudaanii fi Masriin walii galtee walta'iinsa waraanaa mallatteessan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Suudaanii fi Masriin gama hoogganoota waraanaa isaanii marii marsaalee garaagaraatti geggeessaa turan xumuruun waliigaltee waldeeggarsa waraanaa mallatteessuu isaanii madda oduu biyyattii Sunaan gabaase. Waliigaltee tumsa waraanaa kana kan mallatteessan Itaamaajoor Shumii waraanaa Masrii Leetinaan Jeneraal Mohammad Faared xumura daawwannaa isaanii Kaartum irratti. Itaamaajoor Shumii waraanaa Sudaan Mohammad Osman Al-Hussein waliigalteen kun nageenya biyyoolessaa biyyoota lameenii cimsuuf gahee kan qabu ta'uu ibsan. Tajaajila oduu Chaayinaa Jiinuwaan dabalee akka gabaasetti Sudaan deeggarsa Masrii irraa argattuuf galateeffatte. Hoogganaan waraanaa Masrii biyyi isaanii Sudaan waliin gama hundaan hariiroo cimsachuu kan feetu akka ta'e ibsanii addatti ammoo waraanaaf nageenya irratti akka xiyyeeffatan himaniiru. Biyyoonni lameen waliigaltee waraanaa kana kan mallatteessan yeroo Sudaaniif Itoophiyaan lafa Itoophiyaan Sudaan lola Tigraay daheeffattee na jalaa fudhatte jettu irratti walitti bu'anitti. Waliigaltee hoogganoonni waraanaa biyyoota lameenii kibxata kaleessaa mallatteessan ilaalchisee gaazexaan Masrii Al-Haaraam akka barreessetti biyyoonni lameen fedha biyyaalessaa isaanii bu'uureffachuun haala danda'amu hundaan waltumsuuf waliigaltee irra gahan jedheera. Yaaddoowwan waloo kan naannoo ta'an qabna. Kanaaf yaaddoowwan kana gama hundaan waltaanee ofirraa ittisuu qabnaa jedhan hoogganaan waraanaa Masrii Mohammad Fardi guyyaa 2 dura hoogganaan waraanaa Masrii gara Kaartum akka dhufan beeksisee kan ture. Ministeerri ittisaa Sudaan waliigalteen kun akka mallatteeffamu akeekee ture. Masrii fi Sudaan ammaan dura shaakala waraanaa waliin ta'uun shaakalanii kan beekan yoo ta'u waliigaltee kanaan duubas shaakalli waraanaa ni eegama. Dhuma torbee kanaattis jilli hooggansa Masrii olaanaan pirezidaantii Abdul Fattah Al-Siisiin durfamu daawwannaa hojiif Sudaan Kaartum ni gala jechuun miidiyaaleen Masrii fi Sudaan gabaasaa jiru. Biyyoonni lameen hidha guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaarte amma bishaan itti guutuu eegalte haga bishaanii argannuun jalaa miidha yaaddoo jedhu qabu. Kanarraa ka'uunis fedha isaanii kana kabachiifachuuf sadarkaa adda addaatti waltumsaa jiru. Biyyoonni lameen Itoophiyaan marroo lammataaf hidha kana bishaaniin guutuu itti fufuun dura mariin qaamolee garaagaraa hirmaachisuuf jaarsummaan gamtaa Afrikaan geggeeffamu akka deeggaran beeksisaniiru. Itoophiyaan gama isheetiin guutiin hidhichaa haga bishaan yaa'u hin miidhu ejjennoo jedhu qabaachuun guutiinsa itti fufuuf qophaa'aa jirti. Waliigaltee dantaa biyyaalessaa ishee miidhu keessa galuuf fedha akka hin qabnes ibsaa jirti. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee afaan waliin turtii gaarii.